guyyaan akka ibidda gubu yommuu biyya lafaatti dhufu warri hamaa hojjetanii fuula isaa duraa gogguufu irraan ola fakkaatanii keessaan hooyeyyii butaatu mana Waaqayyoo keessa jiraachaa maaddii ormarraa kutaatu. Maqaadhaan Phaawulosi garaadhaan Daabiloosi gooftaa gowwoomsuu hin dandeenyu hojii keenya beekaa Yesuusi. Maqaadhaan Phaawulosi garaadhaan Daabiloosi gooftaa gowwoomsuu hin dandeenyu hojii keenya beekaa Yesuusi. Yaada isaa naannefaatu har'a namni hubatanii harka koo bal'isee jira jedha Waaqayyo gooftaani. Yaada isaa naannefaatu har'a namni hubatanii harka koo bal'isee jira jedha Waaqayyo gooftaani. Mootii irratti ka'a mallattoo bara dhumaati hubataan as deebi'u jireenya bara baraatti ragaa du'aa walitti baay'ee dhaloonni galmee du'aa walii dubbisu garaa keenya nu gowwoomsa malee akkasii wangeelli guddisu. Sobdootatu mana isaa guutee lallabaan iddoo aarsaarraa Waaqayyo taa'ee kana ilaalee nutti gaddaa jira Waaqarraa. Sobdootatu mana isaa guutee lallabaan iddoo aarsaarraa Waaqayyo taa'ee kana ilaalee nutti gaddaa jira Waaqarraa. Hafuuricha bara dhumaa isa Yohaannis dubbate bara kana hojjetaa jira maaloo eenyudha kan hubate. Hafuurichi bara dhumaa ibiddaaf jatamii ja'a namni hubannaa qabu lakkaa'ee bira kaa'uu danda'a. Adda keetti guba taasisee harka kee mirgaatti si barreessa ji'a 42 guutuu yookiin ijemmoo si ajjeessa waggaa 3 ajaa'a bulchuuf ka'ee qophaa'eera dhufaatiin ilma Waaqayyoo egaa amma dhiyaateera. Warri gooftaaf jecha du'anii guyyaadhuma haara galfaatu warri mallatticha fudhatanii halkanii guyyaa gubaatu. Mul'ata sadaffaa keessa akka jirru hin beekaniire
inni kan zayitiidhaan faadhaan utuudhaan inni isaa gubaatu dhiphina amma kana keessa namni badde jedhee baatu sagooraa gajjadee baatu araaraana dhowwatiini isaan kaareessa balleesse naabisii utuun hin dhufanne. Guyyaan akka ibidda gubu yommuu biyya lafaatti dhufu warri hamaa hojjetanii fuula isaa duraa gugguufu irraan oolaa fakkaatanii keessaan hooyeyyii butaatu mana Waaqayyoo keessa jiraachaa maatii ormarraa kutaatu maqaadhaan Phaawulosi garaadhaan Daabiloosi gooftaa gowwoomsuu hin dandeenyu hojii keenya beekaa Yesuusi maqaadhaan Phaawulosi garaadhaan Daabiloosi gooftaa gowwoomsuu hin dandeenyu hojii keenya beekaa Yesuusi yaada isaa naannefaatu har'a namni hubataani harka koo bal'iseen jira jedha Waaqayyo gooftaani yaada isaa naannefaatu har'a namni hubataani harka koo bal'iseen jira jedha Waaqayyo gooftaani. Mootii irratti ka'a mallattoo bara dhumaati hubataan asa deebi'u jireenya bara baraatti ragaa du'aa walitti baay'ee dhaloonni galmee du'aa walii dubbisu garaa keenya nu gowwoomsa malee akkasii wangeelli guddisu sobdootatu mana isaa guute lallabaan iddoo aarsaarraa Waaqayyo taa'ee kana ilaale nutti gaddaa jira Waaqarraa sobdootatu mana isaa guute lallabaan iddoo aarsaarraa Waaqayyo taa'ee nuti gaddaa jira Waaqa.